Yooyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota TV Oromiyaa Today. Oduu ammee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu ammee kana waliin ana beenyaa gammadaati. Akkasumas gabaasaa addaa qabnu akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Isinis akka nu waliin turtan gamanumaan affeerraa keenya. Kun TV Oromiyaa Today. Onkololeessa 23 bara 2019 halkan walakkaa eegdonni Jawar Mohammad Mooraa mana jireenya Jawar Mohammad gadhiisanii akka ba'an ajaji Commander Indaalee irraa kenname miidiyaa hawaasummaa irratti faca'e gungummii hedduu kaasee jira. Eegaa Jawar Mohammadiin wal falmanii akka miidiyaa hawaasummaa irratti faca'e ibsutti ajaja fudhatanii akka mooraa gadhiisan itti himamus waraabessa keessatti Jawaarin dhiifne hin deemnu kan jedhu sagaleen waraabame irraa hubannee jirra. Gama birootiin hawaasni Oromoo bal'aan gara mana jireenyaa Jawaaritti halkan walakkaa imalanii jiru. Arsii, Baaleef, Baha Oromiyaa magaalota 17 oliif Jimmaa, Ilubbaa Booraa, Beddellee, Mattuu, Shawaa Lixaa guutummaan Walloo Kamiseetti hiriirri jabaan geggeeffamaa oolee jira. Magaalaa Amboo Awwadaay Dikicha naannoo Hararitti namootiin 20 ol ta'an hidhattoota mootummaan ajjeefamanii akka jiran gabaasi nu qaqqabe ni addeessa. Seensaa Finfinnee martii dhakaan daandiin cufamee akka ture maddeen gabaasanii jiru. Ilmaan Oromoo Burraayyuutti daandii konkolaataa dhagaan cufan irratti hidhattoota mootummaatiin reebichi irratti raawwataa jira. Haaluma wal fakkaatuun Baha Oromiyaa magaalaa Awwadaayitti qeerroon Araarsoo Bakar Ibroo jedhamu raayyaa ittisa biyyaan rasaasii itti dhuka'ee ajjeefamuu isaa mirkanaa'e. Bifuma wal fakkaatuun Shaashamanneef bakkoota hedduu dabalate reebichi ilmaan Oromoo irratti raawwachaa akka jirus hubatamee jira. Akka oduun boodarraa nu qaqqabe addeessutti namootiin hedduun gara hiriira mormii kanatti ida'amaa akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Limmaan sunuun amanamaa Commander akkam jettan? Mormiidhaa miti bar Commander kun seera biyyattiin ittiin bultu. Koi Commander amma waliin morminu jedha. Amma isinummaan ministeera tokko gara ministeera biraa nu jijjiirtani nama bakka buuftaniiti miti? Hin buuftanii mi? Kan buusuuf hin jira. Kan hin buufnes jira. Aga immoo nama bakka buuftaniinu halaafitan akka nu fiddaniin ministeera biran akka ministeeraatitti ministeera caalaa eeggamuu qaba namichi kun. Indagana akkamitti nama bakka osoo hin buufne akkamitti baanu hin jettan? Eenyu haa eegu namicha kana? Ajajni seera qaba Commander. Yoo isin seeraan nu ajajjan seeraan hin fudhanna. Bakka amma isin halkan kanaan baa halkan kana lubbuu namaa hin nuggannee baana. Dura lubbuu namaa kana eegatanii nu ramaddanii mi waggaa tokkoof kaas ture. Eenyu teeg halaafinna ta'e nu fudhata halkan kanaanu. Akkamitti fudhattan isin eenyu fudhata nu osoo hin taane qaamni nama fudhatuu sun beekamuu qaba. Amma kun bar dubbii dhugaa irra wal mormaa irraa Commander nuti fudhataa osoo hin taane eenyutu bakka bu'aa jennee baramma ba'a dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoof security'n biraa jijjiiramu security'n biraa bakka bu'eeti. Okkoo qaama mootummaatu dhimma. Kun Commander yani osoo kaddu'e boolla ol bayeetii alaafinna tana kenname kana seera mootummaa cabsuuf illee mitan. Seera mootummaa ni hordofanii kabajas. Qajeelchi keessanis ni fudhas ni hordofas. Security maan tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jedhan nama gatanii deemuun maali? Animo bineensa jedhan nama gateen bahu hin du'a malee asitti. Bineensa jedhan nama gateen bahu.
ajaja seeraan na dhufen fudhaan ajaja oomin fudhedha ajaja karaa seeraatiin ni fudha har'a dhiisii borus. Ash. Kana chala wal kadhachuun hin jiru. Ittimne baay'ee. Ambee jedhe komandar kadhaaf na kadhadhaadhaan jiru beeyan ammallee. Kun seeraan haa deemnu akkuma tanaan dura dalagaa turtanii naa dalagaa ulfaanaa dalagnu ammas. Maal jenne? Kobbaa hin jenne malee maal hin jenne? Kobbaa eenyuun bakka buusee ba'a. Hayyan kabajamtoota hordoftoota TV Oromiyaa Today. Oduu ammee qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolamnee jirra. Isinis waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.